Gooftaan keenya Yesuus deebi'ee dhufuusaa yeroo bartoonni isa gaafatanitti akkas jechuudhaan deebise. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hin naanetti ilaalladha. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelliif sosocho'iinsi lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu jalqaba ciniinsuutis jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 6 hanga 8tti. Mallattoowwan lameen kunneen addunyaa keenya irratti halkan guyyaa raawwatamaa oolu. Garuu namni qalbii qabu ibsaa amantii isaa qabsiifata. Deebi'een dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaga'eef isa durii caalaa cimee dhaabbachuudhaaf kadhannaatti jabaata. Oduu ammee dhaga'ameen Tigraayitti waraanni dhalate. Yeroo tokko hoogganaa fi durataa TPLF kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waraanni nuuf aadaa keenya jedhanii turan. Garuu waraanichaan jaallan isaa adda waraanaati hamma galma mootummaatti wajjin qabsaa turan gargar isaan baase malee. Ammas kanaan waan quufan hin fakkaatu. Wanti sodaatamee jalqabameera. Tigraay dirree waraanaa ta'uu jalqabdeetti. Uummanni Tigraay sagalee rasaasaa nuffee ture amma wanti gurra isa qabachiisu ijoollee isaa lamaan gidduutti dhalateera. Waraanni kanaa booda Tigraay keessatti ka'uu akka kan kanaan duraa miti, baay'ee ulfaata, nama hedduu duguugaa. Kanaaf waraanichi akka hin kaaneef gidduu gala qaamota walitti dhukaasuuf jedhan araarsaa nagaas buusaa jechuun paarlaamaa irratti abboota amantaa fi jaarsolii biyyaatti kan dubbatan Dr. Abiy amma immoo oduu gara biraa dhaga'anii jiru. Waggoota yartuun alatti waraanni irraa dhaabbatee kan hin beekne kaabii Itoophiyaa Tigraay amma immoo wal waraansatti deebiteetti. Aangaa'onni quqquufoon TPLF uummata Tigraay isa waan nyaatee bulu hin qabne, isa waan qotatu hin qabnee fi sababuma isaaniitiin harka duwwaatti hafan abiddatti waadaa jiru. Amma si'a lammaffaaf dachee Tigraay irratti rasaasni dhukaafameera. Dr. Abiy Ahmed Tigraay irratti rasaasni dhukaafnu hin jiru jedhanis rasaasni gara biraan nama gara biraa irraa Tigraayitti dhukaafameera. Tigraay iddoo lamatti qoodamuun wal waraansi gidduu isaaniitti jalqabeera. Gartuun meeshaa waraanaa hidhatee TPLF mormuun bosona galee hidhattoota hedduu leenjisuun karaa Affaar waraanaa Tigraay irratti baneera. Yeroo ammaa kana uummanni Tigraay waraana Eertiraa fi Itoophiyaa duraanii fi waraana mootummaa federaalaa fi TPLF irraa hafan yaaddoo fi sodaa keessa jiru. Waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti waggaa lamaaf qofaa gaggeeffame tureen dargaggoota miiliyoona tokko ol kan nabde Tigraay amma immoo ilmaan ishee lamaan walitti bobba'aniiru. Waraana jalqabe kana tasgabbeessuuf jaarsolii fi abbootiin amantaa gidduu galuu yaalanis waan tasgabbaa'u miti jedhameera. Tigraayitti eenyutu wal lolaa jira? Waraanichi yoom jalqabe? Sababni waraanichaa hoo maal ture? Fuulduratti maaltu ta'uuf deema? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe kan jedhu tuquun achii booda mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Kana erga guutanii kaasee odeeffannoowwan sa'aatotaan karaa miidiyaa keenya gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Like, share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kallattiidhaan gara oduu keenya ammeetti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 6 hanga 8tti akkuma sila ilaalle lolaaf oduu lolaa dhaga'uun waa'ee waraanaa dhaga'uun haaraa miti. Sosocho'iinsi lafaas beellis hongeenis akka addunyaa keenya irratti hammaatu kunis jalqaba mallattoo ciniinsuu akka ta'e ifaadha. Nuyi dhaloonni jaarraa kana biyya lafaarra jirru garuu mallattoo kana halkan guyyaa dhagaa oolla. Kunis akka macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jirutti jalqaba ciniinsuu deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duraati. Hammi kana dhaga'uu kadhannaadhaan gara gooftaa isaatti amantii isaa cimsata.
Gara oduu biyya keenyaatti yeroo deebinu kanaa booda Tigraay keessatti waraanni ka'u kan kanaan duraa miti baay'ee ulfaataa nama hedduu duguuguu danda'a. Kanaaf waraanichi akka hin kaaneef gidduu galaa nagaas buusuuf tattaafadhaa jechuudhaan paarlaamaa Itoophiyaa irratti abboota amantaa fi jaarsolii biyyaatti kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed amma immoo oduu biraa Tigraay irraa dhaga'aniiru. Waggoota yartuun alatti waraanni irraa dhaabbatee kan hin beekne Tigraay amma immoo wal waraansatti deebiteetti. Aangaa'onni quuquufoon TPLF uummata Tigraay isa waan nyaatee buluu hin qabne, isa waan qotatu hin qabnee fi sababuma isaaniitiin harka duwwaatti hafan abiddatti waadaa jiru. Humnoota TPLF fi mormitoota gidduutti walitti bu'insi uumameera. Walitti bu'insi kunis guyyaa kibxataa waaree booda sa'aatii 10 hanga 11 jidduutti jalqabe. Haalli kunis jiraattota naannichaatti naasuu kan uumee ture yoo ta'u, maanguddoonni gareewwan kanneen jidduu galuun walitti bu'insa dhaabsisuuf yaaluu isaanii BBC'n gabaaseera. Milishoonni TPLF mormuun qabsoo hidhannoo eegalan kunneenis qabsaa'ota lafa bilisaa jedhamuun kan of moggaasan yoo ta'u, hanga yoonaatti garuu moggaasa ofiiseelaa hin qabani. Walitti bu'insi humnootii Tigraay fi milishoota lafa bilisaa jedhaman gidduutti gaafa kibxataa waaree booda eegale kun erga milishoonni kunneen naannoo Affaar irraa ka'uun aanaa Waajaaraat kan Tigraay keessaa seenaniin booda kan uumamedha. Akka BBC'n jiraattota naannichaa irraa mirkaneeffatetti milishoonni garee lafa bilisaa ofiin jedhan hedduun halkan dilbata irraa kaasee hanga wiixata ganamaatti ture kan naannawaa seenaalee jedhamu seenan. Kana hordofee humnootiin Tigraay naannichatti dhukaasa banuu isaanii jiraattonni BBC'tti himaniiru. Obbo Gidey Alam Hagos jiraataan seenaalee fi maanguddoota ollaa sana keessaa tokkodha. Miidhamtoonni hundi Tigrootadha. Milishoonni lafa bilisaa naannoo Affaar bakka Magaalee jedhamurraa dilbata halkan ka'uudhaan seenaalee keessatti wiixata gara barii sa'aatii 12tti argine jedheera. Kana hordofee humnootiin Tigraay ammoo maaliif dhuftan jechuun gaafatan. Lamaanuu wal dura dhaabbachuudhaan wal lolanis jedheera. Kana hordofee humnootiin Tigraay kanneen seenaalee keessaa yeroo baay'eef buufachuu himan yeroo 3 hanga 4 meeshaa waraanaa cimaa yookaan diishqaa itti dhukaasanis jedhu. Humnootiin Tigraay jalqaba kan dhukaasa banan sa'aatii 10 irratti ture. Dhukaasa 3 hanga 4 yoo dhukaafamu dhaga'eeras jedhaniiru. Jiraattonni naannichaa akka mirkaneessanitti erga milishoonni kunneen akka tasaa gaafa dilbataa naannicha seenaniin booda guyyaa wiixataa humnootiin Tigraay dabalataan hedduun naannichatti bobbaafamaniiru. Jiraattonni haalli mudatee uummata kan naasise yoo ta'u, maanguddoonni ollaa sanaa jidduu galuudhaan haalicha tasgabbeessuu yaalaniirus jedhaniiru. Ajajaa 50 Gabraa Abrahaanis maanguddoota ollaa sanaa gareewwan lamaan jidduu seenuun walitti bu'insa tasgabbeessan keessaa tokko akka turan himaniiru. Walitti bu'insa cimaatu ture. Humnootiin Tigraay fi hidhattoonni lafa bilisaa kutaa waraanaa hiriirsuun wal waraanan jedhaniiru. Humnootiin Tigraay dhukaasuu eegalan nutis jidduu galuudhaan akka deebii waliif kennuurraa of qusatan gochuu yaalleerras jedheera. Nutiif isin obbolaadhaa wal waraantaniif homaa hin qabdan jenneenis jedha nami kun. Ajajaa 50 Gidey jidduu galtummaa jaarsolii hordofe milishoonni lafa bilisaa seenaalee keessaa gadhiisanii kan ba'an yoo ta'u, garuu eessa akka jiran odeeffannoo akka hin qabne dubbataniiru. Walitti bu'insa mudateenis kan ajjeefames ta'e kan miidhaan qaamaa irra ga'ee jiraachuu wanti gabaafameen jiru. Hidhattoonni milishoota seenaalee seenanii turan hedduun yoo ta'aniyyuu hundi isaanii kan meeshaa hidhatan turan. Ajajoota milishootaa TPLF mormuun qabsoo hidhannoo eegalan lafa bilisaa keessaa tokko Birgeeder Jeneraal Gabra Egzaabeer Bayyanaa yookaan Ilmaa Anturuu kan jedhaman kanaan dura BBC wajjin gaaffiif deebii taasisaniin kutaa waraanaa 4 ijaaruu dubbataniiru. Hoogganaan garee hidhattootaa lafa bilisaa maqaan isaanii hin dhahamne BBC'tti dubbatan taatee aanaa Waajaaraat mudate mirkaneessuudhaan erga maanguddoota naannichaa waliin mariin geggeeffamee booda naannicha keessaallee akka ba'an aanaa Waajaaraat dabalatee ammallee humnootii isaanii kutaalee Tigraay hedduu keessatti argamu jedhaniiru. Karaa keessootiin haa mari'annu jedhan. Haa ta'u malee tarsiimoon kun of qopheessuuf yeroo bitachuudha. Akka Tigraay seennuu hin barbaadan, nuti garuu osoo mari'annu hojii keenya hojjannas jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay walitti bu'insa gareewwan kanneen jidduutti kibxata darbee mudatee ilaalchisuun hanga ammaatti wanti jedhan jiru. Walitti bu'insa kallattii haaraa kana hordofee hedduun wal waraansi cimaan haaraan Tigraay keessatti ka'uu mala jechuudhaanis yaaddaa jiru. Walitti bu'insi hidhannoo
filannoo kunis dhaaba TPLF kan waggaa 5 Tigraay bulchee jidduutti qoodinsa uumuuf deemaa jiras jedhamee jira. Ajajoonni humnooti Tigraay tokko ifatti gartuu TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu akka deeggaran amajjii keessaa dubbataniiru. Murteen kunis wallabdeen garaagarummaa siyaasaa dureewwan Tigraay keessatti mudatee kan saaxile yoo ta'u, kunis muddama cimsee ture. Jeneraalonni humnoota Tigraay murtee sana morman muraasni walgahii sana dhiisanii akka ba'an kan ibsame yoo ta'u, isaan booda loltoota mataa isaanii ijaaruun lafa bilisaa ofiin jechuun qabsoo hidhannoo naannolee Affaarii fi Tigraay eegaluu beeksisaniiru. Dhiyeenya kana humnooti Tigraay fi waraanni Eertiraa waliin ta'uudhaan ganna kana Itoophiyaa irratti weerara banuuf akka qophaa'aa jiran miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Eertiraan uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture kaafamuu hordofee waraana ishee deebiftee cimsuudhaan naannichatti keessattuu Itoophiyaatti tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa jirti jedha gabaasii dhaabbata miti mootummaa Ameerikaa tokkorraa bahee akka agarsiisutti. Eertiraan garuu hirmaannaa kana kan ta'e jedhamee uumamee fi akeekachiisadha jechuun muddama naannichatti uumameef itti gaafatamtuun Itoophiyaadha jechuudhaan himataa turteetti. Dhaabbanni miti mootummaa Ameerikaa dhimma mirga namummaa hordofuu fi zesantarii jedhamu gabaasa wiixata darbe baaseen Eertiraan uggurri meeshaa waraanaa ijaa irraa ka'eef erga waggaa 7 duraa kaaftee meeshaa waraanaa bituu fi deebiftee ijaaruun waraana ishee cimsaa jirti. Olloota ishee keessattuu Itoophiyaa keessatti tasgabbiin akka hin uumamne gochaa jirti jedheera. Waraana daangaa cimaa biyyoota lamaan jidduu tureen booda waggoota 20f walgaarreffannaa kan dabarsan Itoophiyaa fi Eertiraan bara 2018 ture waliigaltee nagaa erga mallatteessaniin booda uggurri meeshaa waraanaa Yuunaayitid Neeshiniin irra kaa'amee ture Eertiraa irraa kaafamuun isaa kan yaadatamudha. Yeroo uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture kaafamee kaasee hanga ammaatti Eertiraan waraana ishee deebiftee ijaaraa jirti. Humna ittisaa ishees cimsachaa fi ollootni ishee akka hin tasgabboofne taasisuu itti fufteetti jechuun dhaabbanni kun gabaasa argatee maxxanseera. Gabaasichi itti dabaluudhaan haalli amma jiru yoo osoo hin jijjiiramin kan itti fufu ta'e Eertiraan waan gochaa jirtu itti fufti jedhamee eegama jechuun akeekkachiiseera. Dhaabbanni zesantarii jedhamu kun gabaasa isaa keessatti himannaa Eertiraa irratti dhiyeessee ilaalchisuun madda oduu Faransaay kan ta'e AFP'n kan gaafatan ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yamaanee Gabramasqal immoo kun uumanii seenessuudha jechuun gabaasichaan kan gochaa warra kaanii Eertiraatti qabatedha jechuun kufaa taasisaniiru. Ministeerichitti dabaluudhaan muddama qaxanichaa uumameef sababni Itoophiyaadha jechuun seeraan ala ulaa galaanaa fi qarqara galaanaa argachuuf fedhii qabaachuu beeksisuu ishee ta'uu kaasuudhaan Itoophiyaatti quba qabaniiru. Waraana Tigraay irratti waltumsuudhaan waliin TPLF kan lolaa turan mootummoonni Eertiraa fi Itoophiyaa michummaan isaanii kan qabbanaa'u jalqabee erga waliigalteen Pretoria kan waraanicha dhaabsisee mallattaa'een booda ture. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ifatti erga beeksaniin booda walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gara walimannaa fi wal balaaleffannaatti ce'uun ni yaadatama. Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa Eertiraan dhimma keessoo keessa galuudhaan hidhattootaaf deeggarsa taasisaa jirti jechuun irra deddeebiin himannaa dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u, dhiyeenya ammoo humnooti Eertiraa daangaa Itoophiyaa qabatan keessaa akka ba'an gaafataniiru. Dubbiin aangaa'ota biyyoota lamaanii fi sabaa himaa isaanii irra deddeebiin dhaga'amus yaaddoo waraanni deebi'ee ka'uu danda'a jedhu uumeera. Eertiraan qophii waraanaa taasisaa jiraachuu kan ibsee gabaasii zesantarii jedhamu kun xiyyeeffannoon dhaabbatichaa ijoo daddabarsa maallaqaa waraana deeggaruuf godhamu hordofuu irrattidha. Bara 2009tti Eertiraarraa uggurri meeshaa waraanaa kan kaa'ame himannaa garee jihaadistoota Somaaliyaaf deeggarsa taasifti jedhuun akka ta'e kaaseera. Tibba waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffametti waraanni Eertiraa maddii mootummaa Itoophiyaa kan goree ture yoo ta'u, gama lachuurraa namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman ajjeefamuu isaanii odeeffannoon gamtaa Afrikaa irraa AFP'n mul'ise eereera. Gabaasni dhaabbataa zesantarii kun qaamolee waraanicha keessatti hirmaatan hundi yakka waraanaa raawwachuu isaanii kaasuudhaan keessumaa immoo waraanni Eertiraa kan raawwate kan karoorfamee fi madaallii kan hin qabnedha jechuudhaan himatee turuun isaa ni yaadatama. Waaqayyo dachee keenyaaf akkasuma aardii keenyaaf nagaa irraa fi tasgabbii nuuf haa buusu.
Egaan daawwattoota Kiristaan Miidiyaa odeeffannoon nuyi yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha odeeffannoowwan haaraa fi wayitawaatiin hanga deebinee wal arginutti turtiin keessan turtii gaarii siniif haa ta'u jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe kan jedhu tuquun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufus haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa sa'aatotaan booda odeeffannoowwan haaraatiin deebinee wal argina. Ammasitti turtiin keessan turtii eebbifamaa fi turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.